Jerusalem galbi keenya bakki boqonnaa lubbuu keenya badhaasa keenyaaf dhaala keenya kan nuuf kennatu waaqa keenya badhaasa keenyaaf dhaala keenya kan nuuf kennatu waaqa keenya Jerusalem galbi keenya bakki boqonnaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Maqaan koo Faarfataa Diyaaqoon Beekamaa Goobanaan jedhama. Kanan dhaladhee godina Wallagga Lixaa aanaa Noolee Kaabbaa kan jedhamu keessattidha. Hojiin koo gama hojii hafuuraatiin faarfataadhas. Akkuma kanas diyaaqonii Bubbee Mikaa'elii kan jedhamu aanaa Noolee Kaabbaa keessatti kan argamu jechaadha. Gama kan biyya lafaatiin immoo barataa Yuunivarsiitii Amboo Meen Kaampaasii Muummee Afaan Oromoo fi Og-barruudha. Barataa waggaa lammaffaadha jechaadha. Kanaan dura akkuma beekamu faaruu hedduu hojjedhee uummanni Oromoo keessumattuu namoonni afaan Oromoodhaan tajaajilaman hundumti isaaniiyyuu namoonni baay'een isaanii faaruu kan beekanis jira. Kan isaan hin beeknellee akkuma kana jira. Ammas galata haaraadhaan Yerusaalem galmi keenya bakki boqonnaa lubbuu keenya badhaasa keenya dhaala keenya kan nuuf kennitu waaqa keenya kan jedhuun ammallee yeroo lammaffaadhaaf itti dabalee VCD isaatiin wajjiniin dhufee jira. Faaruu kana irratti egaa namoonni baay'een isaanii keessumattuu Liqatu Guyaan Diyaaqoon Amanootaa kan jedhaman faaruu kana gulaalaniiru. Akkuma kanas obboleessi keenya barsiisaa Birmataa Fayyeeraa kan jedhamullee saamsoorri godheera. Faaruun kunillee namoonni baay'een isaanii jaallatanii akka isaan jaallatanii abdii guddaan qaba. Walaloonsaa yeedaloonsaa illee kan namatti tolu jechaadha. Faaruun kun namoonni baay'een isaanii kan TikTok irratti illee ciccite kan karaa Daanyuu Istiidiyootiin illee gadhiifame namoonni baay'een isaanii na gaafachaa turaniiru. Akkuma kanas namoonni baay'een isaanii jaallataa turaniiru jechaadha. Faaruu kana egaa yeroo baay'een itti dadhabe gaafan akkas jedhu kan hin karoorse amma sun taanii tureera. Garuu immoo Waaqayyo yeroo qaba waan ta'eef guyyaa inni jedhe malee hin ta'u waan ta'eef yeroo kanatti akkan hojjedhu ta'eera. Keessumattuu faaruu kana yeroon barreesse naannaa waggaa tokko tureera. Ergan gara Yuunivarsiitii Amboo dhufeen Yuunivarsiitii Amboo keessa taa'een barreesse jechaadha. Itti dabalee faaruu ijoolleen ergan Yuunivarsiitii Amboo kana dhufe yeedaloof walaloo isaatiin illee fudhatanii faaruu hedduu madaa'uu isaatiin fayyine kan jedhu kan ijoolleen fudhatanii illee albeemii tokko kan fudhatanii hojjetan jira. Walumaa galatti kan koo kanan faarfadhe dabalatee naannaa faaruu 22 fi hanga 23 kan ta'u hojjetamee jira. Gara fuulduraattis kan hojjetamu jira jechaadha. Kanumaan wal qabatee kanin jalqaba ittiin faarfadhe na jabeesseera humni waaqa koo hidhee ka'eera meeshaa hafuura koo nan sodaachisu lolli diinotaa na moosiseera waaqni waaqotaa kan jedhudha. Kanin faaruu kana faarfadheefis immoo maatiin keenya guutummaan isaanii Ortodoksii miti. Ortodoksii keessaa immoo Waaqayyo naan filatee mana keenya keessaa illee amantaa sadiitu jira. Inni tokko waaqeffataadha, inni lama Pirootestaantiidha, sadaffaan ana qofaa kan ta'e Ortodoksiidha jechaadha. Kana keessatti egaa qorumsi hedduun utuu na mudatu naannaa faaruu torbaa dhuunfaa kootiin kanan hojjedhe jechaadha. Qulqullinni dura waaqa na gargaare akkan faaruu kana jalqaba hanga xumuraatti akkan hojjedhuuf walaloo isaarraa kaasee hanga yeedalootti kan na gargaare hojii koo hundumaatti kan na wajjiniin ta'e Waaqayyoof galanni guddaan isaaf haa ta'u. Akkuma kana haadha isaa kan taate qulqulleetti dubaroo maaramii ergamoota qulqullootaaf wareegamtoota hundumaaf galanni ulfina isaaniif haa ta'u. Keessumattuu faaruu kana akkan hojjedhuuf gumaacha guddaa kan godhan waldaa Hafuuraa barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoo mooraa Yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichatti kan walitti qabaman waliin kan barannu isaaniif illee Waaqayyoon isaanii eebbisuun isaaniin jechuu barbaada.
Yaadannoon faaruu kanaa immoo mana amantaa koo kan ta'e bakka itti dhaladhe guddadhe kan na guddiste mana amantaa Kawaala Qorontos Bubbee Qulqulluu Mikaa'elii kan jedhamu. Akkuma kanas immoo namoota lubbuun isaanii darbee gara biyya lafaa kanarraa lubbuun isaanii darbeef naaf haa ta'u. Yerusaalemii galmi keenya bakkii boqonnaa. Waraabbii isaatiin immoo obboleessi koo daanyuun dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee itti dadhabee akka inni bareedee uummatoota kiristaanaa amantaa ortodoksii kan ta'an bira akka inni ga'uufillee gahee guddaa taphatee jechaadha. Yerusaalemii galmi keenya bakkii boqonnaa. Akkuma beekamu faaruu kana namoonni hedduun keessan na gaafachaa turtaniittu kan isin argattan guyyaa borii gadi dhiifama waan ta'eef Daanyuu Istiidiyoo kan jedhu yuutuubii isaarraa hin argattu guutummaan guututti guyyaa borii gadi dhiifama jechaadha. Yerusaalemii galmi keenya bakkii boqonnaa. Faaruu kana bor galgala hundumti keessan sheer godhaati nama hundumaa bukkee kan ni ga'uuf. Yerusaalemii galmi keenya bakkii boqonnaa lubbuu keenya badhaasa keenyaaf dhaala keenya kan nuuf kennatu waaqa keenya badhaasa keenyaaf dhaala keenya kan nuuf kennatu waaqa keenya.